bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu duwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaanna bakka haqti injiraan jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. hojiin piroojektota gurguddoo babal'isuun Itoophiyaan qabattiin hojjechaa jirtuun baraa'ina biyyattii kan dhugoomsuu fi guddina waloo Afrikaaf daandii kan saaqu akka ta'e ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed himan. Itoophiyaan warshaa xaa'oo ijaaruuf garee Daangootee waliin walii galtee mallatteessee jirti. Lalii Girmaa dabalata qabdi. Itoophiyaan yeroo ammaa oomisha dabaluun nyaataan of danda'uuf karoorfattee hojjechaa jirti. Hojii kanaafis dhiyeessiin xaa'oo murteessaadha. Biyyattiin warshaa xaa'oo hundeessuun fedhii xaa'oo biyya keessaa guutuuf hojjechaa jiraachuu fi yeroo dhiyootti hojiin kun kan eegalamu ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataaf walgahii idilee darbe irratti dubbachuun isaanii ni yaadatama. የግብርና ሴክተር የተሟላ ውጤት የሚያስገኘው የማዳበሪያ ፋብሪካ ኢትዮጵያ ካላት ብቻ ነው። ይህ ምክር ቤት ተረት ሳይመለስ ኢትዮጵያም የማዳበሪያ ፋብሪካ መስራት ትጀምራለች። Guyyaadhaas karoorri qabame dhugoomee mootummaan Itoophiyaa garee Daangootee waliin ta'uun waliigaltee ijaarsa warshaa xaa'oo kompleeksii mallatteesseera. waliigalteen kunis garee investment holding Itoophiyaa fi garee Daangootee gidduutti kan mallattaa'edha. Pirojektiin guddichi kunis baasii doolaara biiliyoona 2.5 kan ijaaramu yoo ta'u waggaatti xaa'oo yuuriyaa meetirik toonii miiliyoona 3 oomishuu kan danda'udha. Ijaarsi isaas ji'oota 40 keessatti xumuramuutiif karoorfameera. Waliigalteen mallattaa'e kunis bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoonni mootummaa olaanoon akkasuma hojii gaggeessaa fi abbaan qabeenyaa garee Daangootee Alikoo Daangootee argamanitti raawwatameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waliigalteen mallatteeffame hojii Itoophiyaan wabii nyaataa mirkaneessuuf taasisaa jirtuuf bu'uura ta'uu himuun lammiilee biyyattiitiin bakka gammaddan jedhan. በመጀመሪያ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። jalqabarratti lammiilee biyyattii hundaan bakka gammaddan jechuun barbaada. Keessattuu qonnaan bultoota Itoophiyaa fi misiraachoo waan ta'eef bakka gammaddan jedha. Har'a garee Daangootee waliin Itoophiyaa keessatti warshaa yuuriyaa doolaara biiliyoona 2.5 ijaaruuf waliigaltee irra ga'ameera. Warshaan xaa'oo meetirik toonii miiliyoona 3 waggaatti oomishuu danda'u kun ijaarsi isaa dhiyeenyatti godeetti ni eegalama. Keessattuu dhiyeessii xaa'oon wal qabatee rakkoo barootaaf ture kan furuu fi qonnaan bultootaaf boqonnaa ta'uu himan. ይህ ስራ ኢትዮጵያ ከጀመረችው የብልጽግና ጉዞ ከሚያረጋግጡ አንኳር ስትራቴጂክ ኢንቨስትመንቶች መካከል አንደኛው ነው። hojiin kun investimentoota tarsiimoo biyyattiin badhaadhina ittiin milkeessuuf hojjettu keessaa isa tokkodha. Biyyattii keessatti diinagdee damdaneessa uumuun diinagdee dadammaqsuuf hojii hojjennu keessaa qonni isa tokko. Kanaaf galtee bu'uuraa kan ta'e xaa'oon alaawaan galuuf bittaa dabalatee geejjibsiisuu fi rakkoon waan tureef aga barbaadamu oomishaa hin turre. Hojiin dhiyeessii biyya keessatti eegallu kun gaaffii qonnaan bultootaa yeroo dheeraaf ture kan deebisudha. Hojiin kunis lammiileef carraa hojii kan uumuu fi guddina biyyattiif murteessaa ta'uu himanii hojiin pirojektoota gurguddoo babal'isuu Itoophiyaan qabattee hojjechaa jirtu badhaadhina biyyattii kan dhugoomsuu fi guddina waloo Afrikaaf daandii kan saaquu jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. የማዳበሪያ ፋብሪካ በጣም ሜጋ ፕሮጀክት ነው። ልክ እንደ ሌላ ህዳሴ የሚታይ ነው። Warshaan xaa'oo kun pirojektii guddaadha. Hidha haaromsaa sabiraatii jechuu dandeenya. Hidha haaromsaa xumurreerra. Warshaa xaa'oo kana dabalatee waggoottan 6 dhufanti pirojektoota gurguddoo eegalle yeroo xumurru badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessaa biyyoota Afrikaa biroof daandii kan saaqnu ta'a. Kunis Afrikaan kan beeloftu godaantuu osoo hin taane ardii misoomtuu fi kanneen biroof geessu akka taatu kan godhudha. Pirojektiin guddichi qonna biyyattii fooyyessuun dinagdee biyyaa dadammaqsuu danda'u kun hordoffii fi xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetamu ta'a jedhan. ማረጋገጥ የምፈልገው ጉዳይ በተባለው ጊዜ ይህን ፕሮጀክት እንጨርሰዋለን። በከፍተኛ ዲሲፕሊን ነው የምንመራው። Pirojektii kana yeroo kaa'ametti ni xumurra. Naamusa olaanaan ni hoogganna. Akkuma hojiilee keenya biroo eegallee kan xumurruu fi bu'aa isaa waloon kan agarru ta'uu
mirkaneessuun barbaada. Ji'oota 40 booda pirojektiin kun wayita xumuramu seektara qonnaa irratti bu'aa qabatamaa fiduun wabii nyaataa mirkaneessuu fi hojii hojjetamu bu'uura amansiisaa irraan kan ga'u ta'a. Jalqabbii gaarii jiru cimsaa waliin ta'anii hojjechuun badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuuf haadha maanuun jedha. Hojiin ijaarsa warshaa xaa'oo Itoophiyaan waliigaltee mallatteesseen guddina dinagdee biyyaa kan utubuu jedhan ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shidee. Hojiin kun biyyattiin qabeenya uumamaa qabduuttiin qixaan fayyadamuun oomishtummaa isii akka guddiftuun kan gargaartu hojii raawwachisaan olaanaan garee investimentii Itoophiyaan Dr. Buruk Taayyee himaniitu jiru. Lalii Girmaa ammas dabarta qabdi. Itoophiyaan warshaa xaa'oo guddicha ijaaruuf garee Daangotee waliin waliigaltee mallatteessite. Ijaarsi warshaa kanaas garee investimentii holdingii Itoophiyaa fi dhaabbata ijaarsa warshaa xaa'oo guddicha Afrikaa garee Daangotee waliin kan mallattaa'edha. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun waliigalticha kan mallatteessan hojii raawwachiisaa olaanaa garee investimentii holding Itoophiyaa Dr. Buruk Taayyeeti. Isaanis waliigalteen mallattaa'e biyyattiin qabeenya uumamaa qabdutti qixaan fayyadamuun oomishtummaa ishee akka guddiftuuf kan gargaaru jedhan. ለዚህ አይነት የዩሪያ ፈርቲላይዘር አንደኛው ግብአት የተፈጥሮ ነዳጅ ነው ናቹራል ጋዝ ነው galteewwan xaa'oo yuuriyaatii fi barbaachisan keessaa tokko gaazii uumamaati gaazii uumamaa kana kaaluubii fi ilaalaa irraa sararri kiiloomeetira 800 ta'uu diriiree fi gara godeetti geeffamuun hojiirra oola egaa godee irratti warshaa xaa'oo qofa osoo hin taane sadarkaa biyyaalessaatti industirii piitirookeemikaalii fayyadamuufis kaayyeeffameera kanaafuu gaazii uumamaa kana fayyadamuun industiriiwwan gaazii uumamaa galtee taasifatan hundeessuuf karoorsineerra. Hojii qindoominaan hojjetamu kanaan Itoophiyaan qooda yookaan sheerii harka 40 kan qooddatu ta'uu himan. የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ 40% ሼር ሲኖረው የዳንጎቴ ግሩፕ ደግሞ 60% ሼር ይኖረዋል። ሆልዲንጊን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ሼሪ harka 40 yoo qabaatu gareen Daangotee ammoo harka 60 qabaata. Qabeenyi uumamaa biyyattiin qabdu gaazii uumamaa fayyadamnee sararri hojummootis diriiree fi pirojektichi hojii keessa kan galchinu ta'a. Waliigalteen irra walii mallatteessines kaampaanii kana hundeessuu fi hojii keessa galchuuf aldureewwan barbaachisanii xumuruu fi Ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee warshaan kun ijaaramuun rakkoo dhiyeessii xaa'oo ture kan furuu fi baasii waggaa waggaan biyyattiin baasaa turte kan hambisuu akkasuma dinagdee biyyaa kan utubuu jedhan. የግብርና ዘርፉን ለመደገፍ ማዳበሪያ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በየዓመቱ እየገዛን ነው የምናስገባው። ደሜ ቆና ጭምሱፍ xaa'oo sharafa biyya alaa olaanaan bituun biyya alaatti galchaa jirra. Industiriin kun ammoo baasii kana hunda kan nurra hambisu ta'a. Waggaatti baasii bahu baasii doolaara miliyoonotaan lakkaa'amu kan hambisu ta'a. Humna oomisha keenyaas kan dabalu ta'a. Guddina damee qonnaatiif gumaachi qabaatus guddaadha. Waggootii 7 darbaniif investimentoonni faayidaa biyyaalessaa qaban gurguddoon akkasii gara Itoophiyaatti akka dhufaniif ministeera muummee Itoophiyaatiin tattaaffii guddaan taasifamaa tureera. Kaampaanota Chaayinaa, Awurooppaa fi kaampaanota biyyoota giddugala bahaa waliin marii bal'aan taasifamaa tureera. Kun yeroo ammaa kana milkaa'uun dhaabbata Afrikaa keessaa guddaa ta'e dhaabbata Daangotee waliin hojjechuun keenya dhaabbatichi teeknoolojii fi humna gahaa qabu waan ta'eef faayidaa olaanaa qabaata. Waliigalteen mallatteessines waliigaltee hojii keessa seenuudha. Pirojektiin kun naannoo Somaalee godeetti kan ijaaramu yoo ta'u lammiileef carraa hojii bal'inaan kan uumu ta'a. Gama biraan gaazii uumamaa biyyattiin qabdu fayyadamuun misooma walitti hidhamiinsa qabu babal'isuu keessattis qooda isaa kan bahatudha. የተፈጥሮ ጋዛችንን በማልማት የማዕድን ዘርፍ ልማቱ ላይም በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ ነው የሚሆነው። gaazii uumamaa qabnu misoomsuun misooma damee albuudaa irratti kan gumaachu ta'a. Misooma qonnaa ammoo dhiyeessii xaa'oo barbaachisu biyya keessaa dhiyeessuunii fi loojistiikii gahaan akka jiraatu gochuun utuba. Misooma damee industirii albuudaa fi qonnaaf haalaan kan gargaaru ta'a. Kun immoo dinagdee biyyaa guddisuu keessatti akkasumas naannichatti carraa hojii bal'aa uumuunii fi misooma naannichaa jajjabeessuun kan gargaaru ta'a. Waliigalteen taasifamees waliigaltee seena qabeessa. Mootummaa yeroo ammaa dinagdee biyyattii bayyaanachiisuuf hojii riiformii dinagdee mandhalee taasiseen dinagdeen biyyattii guddina agarsiisaa jira jedhan ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee. Warshaan xaa'oo ijaaramus guddina dinagdee biyyaa caalmaan kan utubuu yaadachiisan. Komishinii marii biyyaalessaa qaamotaan bakka bu'ummaan marii irratti hirmaachuu danda'an adda baasuu fi baay'ina hirmaattootaa marii murteessuun qaamolee fo'aman irraa haala milkaa'ateen ajandaa walitti qabaa jiraachuun komishiniin marii biyyaalessaatiin qindeessaan komiin obbo Buzuna Asfaaw himanii jiru. Marii biyyaalessaan gaggeeffamu irratti qaamni hawaasaa fi kutaan biyyaa marii irratti hin hirmaanne hin jiraatu kan jedhan obbo Buzunaan naannolee jiran keessaa hanga yoonaan kan ajandaa hin tasaabin jiru naannoo Tigraay waan ta'eef achittis yeroo dhiyootti
sassaabbiin ajandaa kun kan gaggeeffamu akka ta'e dubbatanii jiru. Dhalattoonni Itoophiyaan biyya ambaa jiraatan yookaan diyaaspooraa wajjinis ajandaa isaanii akka dhiyeeffataniif sochiin garaagaraa godhamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Ajandaa qophii waamaraa keenyaarraatiin Hiwata Ragaayin dhimma marii biyyaalessaa waan qindeeffatte qabdi. Mariin biyyaalessaa biyya tokko keessatti waqtii golamni siyaasaa uumamu qaamolee hawaasaa gidduutti garaagarummaan yaadaa gaafa heddummaatu jijjiirama yookaan ce'umsi siyaasaa yoo uumame qaamolee dhimmi ilaallatu waliigalchiisuuf tokkummaa fi waliigaltee biyyaalessaa uumuuf jecha marii kaayyoo fi galma ifa ta'e kaawwachuun gaggeeffamudha. Itoophiyaanis biyya guddoo hedduminni sabaa, afaanii, amantaa, aadaan keessa jiru ta'uu bira darbee gareewwan ilaalchaa fi fedhii siyaasaa garaagaraa qaban keessa jiran waan taateef dhimmoonni gareen hundi irratti waliif hin galle ni mul'atu. Kanaaf rakkoo siyaasaa fi ilaalchaa waggootaaf ture karaa marii fi waliigaltee biyyaalessaatiin furuudhaaf qaamoleen hawaasaa garaagaraa yeroo hedduu mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamu gaaffii dhiyeessaa turani. Mootummaan Itoophiyaas rakkoo dhimmoonni waliigaltee biyyaalessaa irratti hin jirre uuman kana ni fura jechuun waggaa 2 dura jaarmiyaa marii biyyaalessaa gaggeessu Komishinii Marii Biyyaalessaa jedhamu karaa mana maree bakka bu'oota uummataan hundeesse. Komishinichis labsii hundeeffama isaa bu'uura godhachuun hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuu Komishinii Marii Biyyaalessaatti qindeessaan qabiinsa komii obbo Buzunaa Asaffaa gaaffiif deebii OBN waliin gaggeessaniin himaniiru. Hojii marii biyyaalessaa milkeessuu keessatti gahee guddaa qaban keessaa ijoon qaamota bakka bu'ummaan marii sana irratti hirmaachuu danda'an adda baasuu fi baay'ina hirmaatota marii murteessuun isa ijoo ture jedhu obbo Buzunaan. Komishinichi qaamolee hojii isaa tumsuu danda'an waliin haala kamiin hojjechuu akka danda'u hojimaata keessoo diriirsuun qaamolee fo'aman irraa haala milkaa'aa ta'een ajandaa walitti qabaa jiraachuu himu. Komishinii Marii Biyyoolessa Itoophiyaa uummanni Itoophiyaaf qaamoleen adda addaa akka biyyaatti dhimmooleen gurguddaan irratti waliigaluu dadhabnee akka nuu hiikamuu barbaadu kana jedhan ajandaa isaanii akka kennan taasisee naannolee 11 bulchiinsa magaalaa 2 keessatti ajandaa akka galtee ajandaa akka biyyaatti irratti midhatamuu danda'u addaan baasee jira. Yeroo ammaa dhimma kana raawwatee yeroo gabaabaa keessatti gumii biyyaa gaggeessuu kan isa dandeessisuuf qophii kana fakkaatu qophii gurguddaa hojjetee jira jechuudha. Egaa akka waliigalaatti hirmaatota akka biyyaatti midhatan addaan baasu akkasumas immoo ajandaa irratti midhataman galtee ajandaa jedhama. Galtee ajandaa irratti midhataman addaan baasuun hojiilee gurguddaa komishiniin kun hanga ammaatti raawwachaa ture jechuudha. Komishiniin Marii Biyyaalessaa hojii ajandaa walitti qabu naannoo Tigraay fi hawaasa diyaaspooraatu isa hafa. Yeroo ammaa hawaasa diyaaspooraa biyyoota Afrikaa fi Ameerikaa jiran irraa ajandaa walitti qabuun eegalamu kan himan obbo Buzunaan haaluma kanaan yeroo dhiyootti diyaaspooraa guutuu addunyaa jiran bira akka gahan ibsaniiru. Kontinentiiwwan garaagaraa hafan irrattis hojii wal fakkaatu yeroo muraasa keessatti odoo walirraan hin citin Awurooppaa keessatti, Awustiraaliyaa keessatti, Kanaadaa keessatti, giddu galeessa lixaa keessatti kan gaggeeffamu ta'a. Kun already hojii calqabee gara xumuraatti dhimma deemaa jiru jechuudha. Kanaaf diyaasporaan Itoophiyaa dhalootan Itoophiyaa qabaniif dhimmoolee garaagaraa irratti Itoophiyaa irratti fedhii qaban hunduu akka hirmaatan haalli mijaa'ee hojichis yeroo ammaa kana kan raawwachaa jiru jechuudha. Hojiin kunis akkam yoo dheerate ji'a bultii 15 gidduutti hojii dhumu jennee xeeqna. Marii biyyaalessaa gaggeeffamuu irratti lammiilee fi qaamolee dhimma biyyaa irratti nu ilaallata jedhan hunda hirmaachisuun maricha guutuu fi milkaa'aa taasisa. Kanaaf qaamni hawaasaa fi kutaan biyyaa marii kana irratti hin hirmaanne hin jiraatu kan jedhan obbo Buzunaan naannolee jiran keessaa haga yoonaa kan ajandaan hin sassaabamin jiru naannoo Tigraay waan ta'eef achittis yeroo dhiyootti ni raawwatamaa jedhu. Uummanni Tigraay qaamoleen addaa Tigraay keessa jiran bakka bu'oota isaanii akkamitti bakka buufachuu danda'amu waan jedhu irratti mariin gaggeeffamee jira. Paartilee garaagaraa wajjin haasawni godhamee jira. Mootummaa yeroo Tigraay wajjinis haasofni mariin godhamee jira. Mootummaan naannoo Tigraay dhimma kana irratti hirmaachisuuf haalas mijeessuuf itti gaafatamummaa fudhatee jira. Qaamoleen civic society garaagaraas dhimma kanaaf qophii akka ta'an Komishinii Marii Biyyoolessa Itoophiyaas gargaarsa barbaachisu godhu akkasumas immoo karaa isaanii hirmaatanii ajandaa isaanii kennuudhaaf fedhii akka qaban ibsanii jiru. Uummannis qaamolee nama maqaa dha'e kunis walitti dhufanii mari'atanii bakka bu'oota isaanii akka bakka buusan ajandaa isaaniis akka kennan godhuudhaaf qophiin godhamee jira. Qaamoleen adda addaa akkan sila kaasee Tigraay keessa jiranis marii biyyoolessa irratti hirmaachuudhaaf fedhii ni qabna jedhanii waliigalteen godhamee jira. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti dhimmi kun kan raawwatudha. Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa qajeelfama hundeeffama isaa bu'uura godhachuun qaamolee hawaasaa sadarkaa gooxii haga federaalaa jiran diyaaspooraa, waldaalee akkasumas dhaabbilee idil addunyaa sadarkaa adda addaan hirmaachisaa jiraachuun ni beekama. Komishinichi adeemsa haga yoonaatti tureen milkaa'aa ta'uu kan himan obbo Buzunaan qaamolee haga yoonaa marii kana irratti ajandaa isaanii hin dhiyeeffanne hundi akka hirmaataniif waamicha dhiyeessaniiru. Komishiniin kun dhibbaa dhibbatti
qaamni biyya kanarraa gaaffii qabna jedhuuf karaa adda addaa socho'aa jiru hunduu akka irratti hirmaatu karaa banee deemaa jira. Warreen akkaataa koomishiniin kun barbaadu hanga ammaatti hin dhufin ni jiru. Garuu hanga gumiin marii biyyoolessaa kun calqabutti ammas akka dhufan koomishiniin kun kan waamicha godhutaa jechuudha. Kanaaf hirmaachisaadha. Qaamoleen adda addaa biyya kanarratti ajandaa garaagaraa qaban akka dhufaniif karri koomishinii kanaaf bal'aadha. Yeroo kamuu akka dhufan waltajjiin marii biyyoolessaa uume kunis irra caalaa kan isaaniiti. Itti fayyadamuu qabanii ajandaa isaanis ajandaa warra bilaa wal bira fidanii irratti mari'achiisuu fi uummanni isaan deeggarus dhimma kanarratti mari'achuu akka danda'an godhuu danda'uu qabu. Sababni isaa mariin biyyoolessaa kun rakkoo fi cabiinsa siyaasaa Itoophiyaan kanaan dura qabdus kan amma jirus kan hiikuuf fuuldurattis biyya kana keessatti akkamitti dhimmoolee walii irratti tokkummaa uumnee guddina keenya fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'uu dandeenya kan jedhu irratti kan mari'atuuf qaama kamiinuu akka waliin qabanne hojii bilisaa fi walaba ta'ee hojjetamu waan ta'eef qaamni hunduu kan hirmaachuu qabu maqaa koomishinii kanaatiin waamicha nan dabarsa. Mariin biyyaalessaa ce'umsa siyaasaa fi nageenya itti fufiinsa qabu fiduuf baay'ee murteessaadha. Dabalataanis wal waraansa aangoo qabachuuf taasifamu dhaabsisuu sarbama mirga namummaa karaa fuulla'aatiin dhaabsisuuf mala filatamaa akka ta'e hayyoonni hedduu irratti walii galu. Milkaa'ina marii biyyaalessaa Itoophiyaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi tumsuu akka qaban obbo Buzunaan waamicha dhiyeessaniiru.